Sirban fedhu. Xalayaa jaalalaa si barreesse qoy. Sirba miti qoy xalayaa jaalalaa si dubbisa. Wallaahi. Xalayaa Waan jaalalaa si deemte jaalatu nama dura viidiyoon namaa dawwalanii. Booda hogga Ay video na sirba bee si dawwala. Ani na aarsi wallaahi billaahi faaraan ta'in. Dhagay. ayyee keessaan ergiyaa keessaan hin dubbifadha. Keessaa miti dhaggeeffadhu xalayaa. Doktor Ifnaan ati silaa warruma Dubaayitii giiftii kenni haadha faata irratti haraama giiftiin tante baga si arge. Dhaggeeffadhu lubbuu xalayaa jaalalaa dhagay. Jaalalli waa sii galtiin. Koppii goote. Habibi koppii miti dhaggeeffadhu an siif barreesse. Ayyee. Ay. Kun olal siyyuu erge laal. Kalee galgala barreesse. Dubbisaan gasu asinaa. Xalayaa jaalalaa. Xalayaa dubbisaa mee gurra qalbiitiin na dhageeffadhu. Xalayaa si dubbisaa mee gurra qalbiitiin na dhageeffadhu. Doktor Ifnaan ababaa naan kennin deemi dhiisi wallaahi dhiisi. Intala laguun irraan cinne bahe jala dhuftee waan natti barreessini. Ittoo. Lubbu laa. Diimbaan dhaabbadhu si. No anaanii miti. Alaal asna laal ija keessa asna laal. Koome laal si jaaladha callisee yeroo hundaa. Deemee ergi. Abdii dhageeffadhu abdii rabbii addaan hin baanu gonkumaa hardhaa miti boruu. Jaarsa namaa ta'ani obsi xiqqoo. Simbaanu oofiyaati. Nama kana warri mootii taraa burri moo. Inni eessaan asitti babbab jedha kabiraa waliin. Ayyoo. Dhageeffadhu. Oofi amma dhageeffadhu. Nama keessan balleessini fedhii namni si qabu nama keessan balleessini dhageeffadhu. Addaan hin baanu gonkumaa hardhaa miti borullee sin filadhaa. Naaf hubadhu yoomillee icciitii koo baasee sitti madhaa jaalala afaanii miti akka arrabni odeessu rakkoo fedhellee yoo dhufe sirraa nan fageessu. Rakkoon fedhellee yoo dhufe sirraa nan fageessu. Rakkoon fedhellee yoo dhufe sirraa nan fageessu. Maakoo yoomillee kennaa koo karattuu dheerate yaadni koo si bira hin yaadini maakoo narraa yoomiyyuu siif jira keessi koo fakkeessuu miti dhugaan si jaaladha maakoo bakka hundattuu yoomuu si yaadadha maakoo naaf jiraadhu waggaa 100 jaalala dhugaa jechuun qabeenya hundaa caalu onnee irraa si jaaladha kun jechaa miti waadaa siif seenaa. Kun jechaa miti waadaa siif seenaa. Sin barbaada yoomillee siif haa galu qimamii koo I love you ayaan fikiranya hanga si argadhuuf ayaan bashitanya you love is milk but not drink you're my body lotion every hair every day you're my everything because you're not another change any boy. This is fikir jedhama kun fikir. Amma gaa waasiimoo. Lubbugaa. Walaloon jaalalaan dhiyeessan onni irraa haati beeyta. Ani beeyta ayyaana dara beeyta laal doktora biraatu yaa sila doktora duniyaa kafayyaa hajaan tokko sila barsiisuudhaan qabatu ture. Laal walaloon namaa qopheessan. Walaloon ammas akka laaftutti hin dhuftu walaloon jaalalaa. Akka laaftutti aarsaa barbaachisu miidiyaa shabakaa kana cufatteet shabaka irraa baateet irrattis hin baatu. Dhageessaa? Hin dhageessaami? Sullaal miidiyaa cufatanii miidiyaa irraa baddanii gaddanii. Duuba reenni. Dhageeffadhu Habibi dhagayi. Kiifa nama gaa. Miidiyaa irraa baddanii miidiyaa gaddanii maali rifeensa haasatan sun bar. Gaafa jaarsi nama nama. Gubatu na gubde. Si haa afuufamaa jirta. Si haa gubu na gubde gubadhu ati.
ما طري أما ولا لو أتي جت خلنا سيبي ما رجفر واتك ولا لوك يرى تصفيران قولين دكتور ابن مانيغاني سدي ناكني مانيغاني سدي يصير بشان شاني سن فيري سدي تاكنت ماكينة كيسا يا تسن فيري سدي ناكني يو كان يمو سوى كان دلال أيه فولو ناقول أنت شير ناقول أنت أفو فما جرت تيران أفو فم تير أتوقع سير راديم تلين ما أفو فم تتجاوز تشيل تلين ما أفو فم تت ما جا أحول ولا قوة إلا بالله ما ركنت أفو تزا أني والله ربي قدي أني والله أصوات جارسة هي تاتي واتو لال أك أفتا مزفزفها كيسا ميجو وقولي سنيتي نقول ربي كفد ما ركتين بيبي nama qal'aa kana hin garre yaa margoota sibiila waggaa xiqqashima maaltu sibiila haxuma qoygaa waggaa diramtee akka wantaatitti teessa akka misbaaraatti teessa dhab jettee teessa taate fi waan seessota. ani hoo Ay. anin Nama qal'aaf dawaadha ta'onni kana takka teetitu namni. ani eeyyuu dawaa nama qallaat Dawaa jechuun laala nama qal'aaf dawaa jechuun guyyaa laal diramuufis sirriitti mijattaaf jechuu kootiin beektu dubbira. habibi sollo kana kan keetii qannoo akka xiyya tana gaafa jisse maal godhu furdannaa yeroo eeggatteenneetiin inshaalla sooma rabbi oollee kiiloo qannafnu. Bar laal ati bar dawaan laal ati namni siif dawaadhaan nama qal'aa. Misbaara ni agarta. Halo. Wallaahi rabbi kakadde akka ijoollee Liibiyaa deemtetti hawaalaa si gaafadha. Rabbi kakadde. Akka ijoollee Liibiyaa jirtu achi amma dallaalli hawaalaa gaafatetti beekta. Wallaahi solloqa akka kan keetii. Miira keessaa bayi. Solloqa akka kan keetii kan gisee achi deeme waan as deemu fakkaatu kan. Miira keessaa bayi. Miira keessaa bayi. Hoggaanii fi diramuuf deemte akka kanaati. Wayi. Diru deemi dirami. Maraataa Oromoon qabdu. Sila akkanatti hundoo bal'aan baratanaaf hin faayidaa hin qabdu siin jaabar. Ati kaayiroo koottuuti. Kaayiroo. Yoo Oromoon kutaa kudha takka walitti yaate. Yoo Oromoon kutaa kudha takka walitti yaateetiin doolchee shiringii walitti si guurtee mana kiyyaa kaffalanii si baafne. Sa'aatii 4. Oromoon jechuudha. Walitti yaate doolchee bakka inni walitti guurtee yoo haadha faatee Wayi gaasii barima kaayiroo saamee akka deemanii hin jenne. Sa'a 4 deemanii kottu. Akka geemi beellama tokkotti waan qocatte san hin tiktookii yaa bara walla bar garan na nyaatta bara walla. Wallaa garaa na nyaatu. Ani yoo ati garaa na nyaatte malee ati garaa na nyaattu Wallahi si baay'ee ammaa bar arreebuun tana himee bar dhadhaa lafatti badee taatee jirta bira mata si haa godhuun siin jedhee bara. Qaraa habiibi kiyya gisee achi deemtuyyuu waan as deemtu fakkaata. Qoy ati takka dhadhaa nyaattee yookaan uddifattee ati dhadhaa gartee ati. Dhageeffadhu. Duraa gisee achi deemtuyyuu waan achi as deemtu fakkaata. Sancaala jechuudha akka ati gisee uffidhaan karaarraa marraa waa itti gortu godha marraa waa itti karaarraa gortu. Yeroo wayii viidiyoo wayii si waraabanii si karaa makiinaa gubbaa jirtu adaati gara deemaa kan amma waan akka Oye, amma waan siin jiru dhaggeeffata waa ishii. Baabaa sadii ol darba. Wanti keessan. Faamilii afuriin baay'isa afuriin dhamaana. Buna dhaabiyaa. Qama deemitiin. Inaantee manigaanii taana naa kennaa. Manigaanii taana firee sadii namni qabda. Firee sadii qofa barbaada gaarii. Waa maamee kiyya gasiki lafee kiyya gara jalaa gasiki takka dabali takka. Maashaallah wallah. Gasiki gara jalaa maamiyyee. سجل جرجلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا لله وإنا تمام ما كنت سنت كدبا لله فيكي سندي قول بكا سندي كذا تيونو يرى سجل تاجر دي جرا دي جسان استغفر الله العظيم إن في تاتي لبو إن في تاتي استغفر الله العظيم
Qoci lafeetii qoci tajaartii dandeerraa jaartii irraa haftee qoci mudhiin si buute dhugaa qabda mana lama horata. Amma mucaan nama giiftii naa kenne kun Dubaayin keessatti sadi gugurdoo isiit akka xiyyaa tana fuudhee horata. Laal sadi gugurdoo akka xiyyaa tana fuudhee horata laal. Ati habibii kiyya takkitti fuuteetiin akkana wanna godhattu kan sodaattu kana laal sadi arfaffaa fuudhuudhaaf deemaa jira amma. Akkam jetteen Arfaffaa fuudhuuf deeman. Gaayis taaptaap godhaa kuma sadi haa guunnu taaptaap godhaa hundi keessan kuma sadi haa guunnu gaayis. intala takka Aaminaa jedhaniin akkam Miliyoona haa guunnu gaayis taaptaap godhaa. Akkana miskiinitiin qorraan teettee asirraa lallabdii isin ammoo reediyoo argattanii televezyiinii ka qoxaarii takka waa takka isinirratti hin qoxarre. Akkuma qixaatiin qaxxaame. Wallaa kutaa 13 baradhee bahe. Kutaa 10 barumsa xumuree kutaa 3 kolleejjii baradhee kutaa 13 baree kutaa 13 baradhee bahe. haa kolleejjii baradheedha. Kutaa 10 xumuree ka'ee kutaa 10 waggaa 10 baratanii miree kolleejjii waggaa 3 dabalee waggaa 13 baradhee 14ffaa irratti warra kennaa qorqoorroo ijaaradhee mana citaa malee hin qabanii bahe biyya. Okay. Warra ganda keessaa si goonu hojjettuu ganda keessaa. Maal inshallah ganda keessan keessaa Lakki ganda keessaatiin malee ganda keenya hin jennaan. hojjettu ganda keessan maalitti godhan inshallah ni wanne. Egaa hojjettuun Uummata sun daldala jedhu. na gaafadhu. Hojjettu ganda keessaa shindibeetii qotadhaa boolla fincaana boollatti akkas taa'ee ganda keessa uummata waliin maaltu na cinqe. Achiin geessu. Kun siin qabatu. Kun dhiira qabata. Ayyee Ati si goonuun siin jedhee bara. hojjettuu tamaanii na gootata ganda keessa tamaaniiti. Qo'aati. Ni gaafa bar namni na godha. Garuu waan irratti na gootan naaf hima. Namaan jajjeedhaan gaa. Abiibi ati deemtee itti gaafatamtu mana fincaanii yoo na goote maal beeka hojjettu ganda keessatti Lakki an siilee baran. Tanaa sanii miti siin jedhee baran. Namaaniiti ishii na himu. لا حول ولا قوة إلا بالله يا أخي. Yaa doktor milkii kiyya tanaa miti bara ay lafee kiyya tanaa miti lafa isii tana sadii jedhee baran isii tana sadii bakka wayiiti guutuu waan barbaadeef lafee koo galatoomi bakka ishii galatoomne gaa isii san firee sadii jedheen firee sadii guutuu waan barbaadeef galatoomi garuu ulfaadhu kunoota amma piin godhe tana firee sadii barbaade. Maali maali. Maal jettu? An dubbiin xiyyeeffannaa nama taatee dhugaa rabbi wallaahi akkama. Ani kan osoo wal fuuneeti jechuudha ollaan keenya hagama gagachiisanii jaarsaa jaartii waliin gammaddee ciiftu rabbi beeka guyyama hunda kama wal goonu rabbi na agarsiisa maatiri. Ani kan osoo wal fuune jechuudha. Nu feenu tamaammadi iyyaa jira. Tamaammadi iyyaa jira jedhan guyyaa. Si qanyisuun dhiiftu ana iyyuun dhiisu ollaan keenya guyyaa. Kaappiteen Abiyyoodha. Kaappiteen Abiyyoo osoo hin taane silaa waa jedha jedhee ka'ee dhiise. Waa jedha jedhee ka'ee dhiise. Ani qumaataadhaa fi diqaalaan illee jechuudha gizee asii kaateetiin baalee galtee achiin haga horii eeddee haga qamadii hamtee haga buna guurtee haga shonkoora cirtee garaa laafaa uummanni gizee lafa itti kenneetiin achi dhalattee jette. Ati horii eeyyeedha.
Dhuftee maal jetti? Kaapiteena Abiyyoo jedha. Maaltu kaapiteena Abiyyoo si godhe? Danas. Maal jetta Fiqir? Idaate horii eeyidee jirti. Ani horii eenne wallaa. Bakka kootti bakka argitan jira bakka garaa nama laafan qaba. Amma mootii jirta kootti bahii cafee laayi. La. Cufeen moo waliin gallu garasii waliin gallu asumarra walii galla uummanni kun waliin nu galchaa. Barqayii bahii birraa rafiin siin jedhee baran. Eenyu warreen lafa rafa. Laayin cufatte fayyaa ta'eetiifis gaariidha waan ta'eef bahii birraa cufa. Eenyu waliin rafa silaa tasirra taa'arta. Kophaatee rafta gaaba. Maaliif kophaatti yeroo wanni kophaatti yeroo waatiif hin duute? Okay. Arra diyaa. Baga ammaa kun hawwiin laal. Ilkii seeraa kaasee idee. Asitti laal shan sirra geeffadhe laal shan 5 win haga ammaa 0 jirta. Ingee wallahi billahi neeni jifannete waa taqqallee kuma kudhanii. Kun maal inni shan? Faayyaa mataa. Dhaggeeffadhu yoo ati kana namoota jechuudha yoo ati kana namoota 0 deebisu. Dhaggeeffadhu isiin jedhan saniin jenne laa dhaggeeffadha waan isiin jedhu. Yoo ati namoota bahee dhufee makiina diimtuu sii kenna. Kam. Yoo kana 0 deebifta. Shanan kana yoon si moo'emu. Maa shanan osoo hin ta'in shanan bar kun faayidaan qabu kana ati kana waan lakkoofteef hin qabdu. Maa qabee faayidaa kan qabne inshaallah. Dhaggeeffadhu gaa diyaaspooraan sun ilkii seeraa kaasuu diideemoo maaliif dhufu diidee? Maa kun ogiifti naa kennaan jiru amma argineeti. Isaa miti kun kabiraati. Obboleessa isaatii. Obboleessa isaatii miti isa sanii waliin beekan. Wallaa obboleessa isaati. Obboleessa isaatii miti inni obboleessa hin qabu suni. Buqqee jabaattaa barra rakkoon kan ta'e. Garaan gubdee garaan kee haa gubatu jechuuf abaarsa. Malaa ta'e yookaan nama malaa ta'e si waliin osoo hin dhalatin. Silaayin cabxeetu dhufte waan ta'eef. Ilkaan ni qabdaa haadha faatee ka akkoo tanteetiitiin haasayaa jira. Eessaa fuudhe ilkaan ka akkoo tanteetiiti. Akkoon teessan dumaan irraa yaase ilkaan. Vale, fate. Silva se recomienda takiti sangoma se arse karat. Dabala bi bide mar amal mad. Ako je chuntu malbe. Fate baka gammadde miliyeena seente. Thank you galatam lubbuun. Inaante bakka miliyeena seente jedha